كنا ما أباسي ولا Sarraan kuni akka Oromiyaatti si gahee Oromiyaa keessaa immoo Baaleen keessaa immoo alii jiraataati. Bakka tanaan akka Oromiyaatti nama jaha keessaa ati filatamuun milkaa'inni waan kana duubaan jiru. Akeetti gaheen ati taphattee maa inni kanarratti. Tiimii san keessatti isa xiqqaansi. Isa xiqqaanana qottusun tiimii san. Barnootaan immoo umriidhaan. Umriidhaan illee barnootaan illee namnummaan areedaan qabne. Rabbi na laafisee achias gammoojjii keessa illee deemaa ture. Rabbi na laafisee xiqqoo haa gahuu hin jirti. Biyyoota gammaa deemtan keessatti biyya itti qormaanni hamaan isin qunname kami biyya kana. Information kun hin dhagahame halkan keessaa 8 nu kaasanii dhugaa dubbanne lafti diriiraan kun Oromiyaa keessa jira malee bakka biraa bakka takka hin jiru. Qilee ajaa'ibaa keessa halkan sa'a 9 shahaadaa qabata. Lukaamuu makiina. Magaalaa Maqalee keessa dargaggeessa kiyyaa fi keetii kan arguun raajiidha. Jiranii? Yoo jiraatellee miilan qabu, harkan qabu, ijaan qabu. Foon ilma namaa barate. Kana jechaan yeroo lolaasan reefi karaarra kaafamu. Reefa san nyaatu barate seensa magaalaarra dhaabataa jechaadha. Namallee warqatee man dhiisu. Dhiisu. Bakki akkas seenaa qabdu sun lola kanaan miidhamuun keessattuu xalayaan gaafa san Rasuulli sallallahu alaihi wasallam barreessanii sahaabota kennanii gara Itoophiyaa ergan hambaan sun hatamuun baay'een umrii kiyya kana keessatti waa baay'ee ta'ee salbaa jallee gurguree ministiroollee xaragee raddaatillee ta'ee garaajillee dalagee qanziraa kanallee dalagee chaakillee dalagee وابا اللي دلقيت تمرين كم يقدر زاد بودكاست زاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تدعوتو تزاد بودكاست قياه راس كيسوما كبجا كبني ولد تدي بنجر كيسوما كبجا قياه راتين سجنتا بريدة سجنتا دا سجنتا نمون هدو وانتو تغرغر رابرتن كيستو شبابني يو كان مو درققيين وان أدار رابرتشو دان كبني ديها النجر إذن عندنا بكجرتني تنجين ربي رفي إذن برهق وتسجنتا كينا جل كبرهق الأماتي أكن وليندا وتن أبدي كابنا أكسوم سجنتا كنا نموت هدو برك جوف أكسوم همو نموت هدو الأفيس برنوت جها يقام برنوت جودا أكتوف لاي بوشور أنجل كبا أكسوم نموني ميدا كنا في كنا مو يوتيوب كنا في كيسوم ما ثاتن سبسكرايب وشو أكن دعاني كلت من غير كيسوم ما كنا تسند برسا كيسوم ما كنا ويهاراتي والبرتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم كوجمو. نجامي جرتني. وامشكلنا كبجي استوديو زاد بودكاست لياشو كيتيف قلتهم الفادوس نيجي بربالا. أيوة الفاد دا قلتهم عن اللي سن اللي ذا بودكاستي دينك سيفر وفي جالت درتنا عفيرو كيسانيف هدو قلتهم والفاد دا سنين جدا. وانو بيار راس تولكنف إملا ماي كان بيوث إثيوبيا كلتي أفرادين كيس إملا ترتي والكبتيتي مي وسو كلتي الأنجرست سين درتي حواسني كنا يوكان مو هدفتوني كنا سرت شابي كنيتي مكاكي إدو ألوتكيتي بكا مجرات وان جروكنين حواس أول بردو مكانكيا مبارك سيف الدين جدما أن كان دلت غودينا بالي أنا غارفا مغالا عليتي دلت Magaalaa Maalitti hanga kutaa tokko lama achuma baradhee achuma barumsa xumure ammaaf magaalaa Maalitti fi Roobee jiraadha. Okay, magaalaa Maalitti fi Roobee. Maatiin Alii jira. Maatiin Alii jira. Atammoo Roobee jiraata. Roobee jira. Magaalaan illee wali kaloote waan ta'eef jidduma kana deddeebi'aa jiraata jechuudha. Jidduma kana deddeebi'aa jiraadha. Barumsa illee dalagaa illee. Okay. Maashaallah barumsa mee sadarkaa maal jirta amma? Ammatti barumsa sadarkaa waggaa jalqaba yuunivarsiitii Maddoolaabutti barataa manaajimentii waggaa jalqabaati. Maashaallah sooshaaliidha. Okay. Maashaallah kana wal qabatee wanni asitti si waamneef imala kan kee kallattii afranitti biyya Itoophiyaa jedhamti tawaamtana keessa deemaa turte. Mee imalli akkam ture jennee haa jalqabnu. Imalli dansaadha. Imalli ajaa'iba ture. Imala addaa ture. Imala kan hedduu itti baradhe, kan hedduu itti bohaare, kan hedduu itti miidhame. Bakka walumaa gala maal siinaa jedhu mee wanni yuunivarsiitii waliin jira? Jiru.
Jiru bakka nama yuunivarsiitii jiruu seenee. Yuunivarsiitiin garagara ka barnootaatti turaa ka maalittu jira. Nama yuunivarsiitii jiruu seenee beeka. Baay'ee sitti bohaare baay'ee sirraa baradhee jedhaa jirta. Akkasuma immoo baay'ee sitti miidhame jedhaa jirta. Imalli kee kun osoo barreessanii kitaaba tokko barreessaa? Kitaaba tokko inshaallah jidduudhaan. Ani yaada kitaaba barreessuu hin qaba. Jalqabee jiraallee. Inshaallah. Kanuma wal qabateemu? Kanaan waliin qabatu garuu kitaaba barreessaa jira. Kitaaba tokko falakkaa. Haajadhu tokko falakkaa himata. Kitaaba tokko falakkaa yookaan immoo kitaaba tokko guddaa. Kitaaba tokko guddaa ni ta'a. Imala akkana jiru kanarraa deemsa hagana fagaatu. Kanarraa daawwattoonni keenyas wantoota hedduu baratan jedhee abdii qaba. Imalli suni awwal eessaa bahee akkamitti dhufee akkamitti si gahee waan jedhurraa. Qophiin isaa wanni kun ammoo qophaa'inni isaa eenyuudhaan kan jedhullee. Qophaa'inni muummicha ministeeraatiin sagantaan kun akkuma beekamu sagantaa kenna tajaajila lammummaa sagantaa tola ooltummaa kana akka biyyaatiitti illee laawunchii godhanii jiranii. Piroojeektiin kun kan ture dargaggootaaf carraan kenname. Walumaa gala piroojeektiin kun kan muummicha ministeeraati. Carraan kun namooti yoo akkaataan itti dhufe akkaataa baay'eedhaa yaa'u naannoo aanaa keessa ture san keessatti sagan dhaabbata ho'iqamna dhaabbata waltaaneet jedhamu. Magaalaa Aliitti. Akka magaalaa Aliitiitti. Dhaabbata san keessatti ani hojii gaggeessaadha. Dhaabbata saniin sagantaalee baay'ee dalagaa turre hojiilee tola ooltummaa gargaraa baay'ee dalagaa turre. Noormaalii sagantaa kenna gabaasa isaallee nu qopheessina. Dokumentii goonee karaa sooshaal miidiyaatiin illee wanta dalagamuu qabu ni dalayna. Carraa kana akka Oromiyaatitti nama 6 kenname. Akka Oromiyaatitti dargaggoo 6 kenname. Chaan walii qabamiinsi dargaggoota naannolee maraafuu kootaan kennamee jira. Akka Oromiyaatti dammoo kootaa 6 kenname. Naannoon Oromiyaa carraa kanan dorgomsiise. Jalqaba aanarra gadi bu'ee aanarratti hin dorgomne aanarratti hin taree. Dabalata irratti gara godina. Oromiyaan godinoota meeqa qaba? Oromiyaan I think godina 22 ol natti fakkaata. Godina 22 olii fi bulchiinsa magaalaa haga naannoo 10 natti fakkaata. Shoorinto magaalaa Bishooftuu Adaamaa. Magaalaa keenya magaalaa Roobee dabalata jecha. Magaalaa kanneen irraa dorgomsii gabbuusan jalqaba. Kootatti nama ergama. Akkaanaatitti hin darre godinaan dhufne akka godinaatitti illee foormii waa baay'eedhaan nama laalama ulaagaan itti ilaalamu baay'ee jira. Sanillee nu kunne egaa sanii rabbi fedhe akka baaleetitti illee taree dargaggoota dorgoman keessa akka baaleetitti illee carraa kana keessa ceene naannoo miidhagduu fi ulfaattuu kabajamtuu naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan sagantaa kana dalagaa ture. Mee carraan kun akka Oromiyaatti si gahee Oromiyaa keessaa ammoo Baaleen keessaa ammoo alii jiraataati. Milkaa'inni carraa kana duubaan jiru maa inni jechuun bakka tanaan akka Oromiyaatti nama 6 keessa ati filatamuun milkaa'inni waan kana duubaan jiru akeetti gaheen ati taphatte maa inni kanarratti. Tokko farra qadaruma. Qadarri illee akkuma jiru ta'e. Wallahi dhugaa dubbanne tola ooltummaan yookaan nama gargaaruun rakkataa gargaaruun nama beela baasuun nama uffata hin qabne daara baasuun yeroo amma namni baay'een yeroo waa nama gargaaruun tuffata. Fakkeenyaaf nama tokko birri matakka yoo kennite si anaa kennuuf xiqqaadha maallaqni sun garuu isa fudhatu saniif guddaadha. Yeroo sagantaa dalagnutti mudannoolee garagaraa turan nama boo'ee du'aayii namaa godhu jira. Gaafa itti Ramadaana keessa gaafa soomeekaa sagantaa foonii wayii goone akka ajaa'ibaa kanatti namni rakkataan du'aayii nu godhaa ture wallahi keessattuu bakka sirrimatti du'aayii nu godhaa ture du'aayii warraallee jirti du'aayii marakkataatiin bakka walumaa gala carraan kun godhuuf sadarkaan barnootaa kiyyallee achi nageesseetii miti namallee achi keessaa qabaadheetii miti bakka rabbumarraa. Maashaallah. Erga Oromiyaa irraa bakka buutee bakka isinitti wal geettanii nama 6 deemtanii bakka isinitti wal geettanii namoonni iddoo isinitti walitti qabaman namoota barnootaan maal fakkaatanii si gitamoo si gadimoo si olii namoonni sunniin. Waan nama ajaa'ibu quttusuun ana. Tiimii san keessatti isa xiqqaan ana quttusuun tiimii san. Barnootaan moo umriidhaan? Umriidhaan illee barnootaan illee namnummaan areeda hin qabne.
Rabbiin alaafisee achias gammoojjii keessa illee deemaa ture. Rabbiin alaafisee xiqqoo haa gahuu hin jirti. Namni areeda illee hin qabne namni umriidhaan illee sadarkaa barnootaatti illee xiqqaanan. Achi keessa quxxusun jecha namoota gargaraatti waliin qabu. Carraa ajaa'ibaati. Baga Rabbi siin ga'e. Amiin. Hayyee eegachi geettanii kana biiroon waan kana qopheessaa ture biiroo muummicha ministeeraatti naan jedhaa turte kallattiin achirraa kaa'amaa turee fi imalli achirraa akeeka isinitti kennamaa ture waan akeekichis yookaan ammoo kallattiin isinii kaa'amaa ture achirraayi mee akkam ture achi booda? Achi booda ajaa'ibaallee yeroo gammachuun illee jira gaddi illee jira waa baay'ee jira. Naannoo Itoophiyaan qabdu maraa keessa deemtanii? Naannoo Itoophiyaan waliigala naannoo 9 ture. Amma naannoo 12 fi bulchiinsa magaalaa 2 qabdi. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaa jechaadha. Waliigala naannolee 14 jechaadha. Kana mara keessa deemtanii jirtu? Kana mara keessa deemnee jirra. Waliigala kiiloomeetira I think 7,000 oli. Deemsi keessa waliigalatti? Finfinneedhaa ka'umsi keessan? Finfinneedha. Finfinnee irraan kaane sagantaan baniinsaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Arbaa Minci irratti ture. Arbaa Minci irra sagantaan baniinsaa achirratti hin godhamne. Akka tasaa ta'ee muummicha ministeeraatiif wal arguu hin dandeenye. Baay'ee gaafa sartifikeeta fudhannullee sartifikeetichi afaan Amaariffaatiin Itoophiyaa murtuu waxxaas. Best Ethiopian use keedu san certificate san sagantaa certificate ayu muummicha ministeeraatu qabatee ture akka taatee damooti balaa wahii siga galafa naannoo godina Goofaa achi mudessaa wasanii akka tasaa argamuu hin dandeenye muummicha ministeera bakka sagantaa ajaa'ibaa ture waa hedduu itti baranne akkuma Oromoonu jettu biyya waggaa 7 barachuu irra biyya 7 dhaquu wayyaa jedhan. Akkasuma nama deemeef nama deegeetu argalee jechuudha. Nama deegee waa argaa jira. Nuka deeme keessallee riskiin jirti. Dabalata jechuun barnoota illee qabata waan. Barnoota waa baay'ee qaba. Waa baay'ee qabata. Lammaffaa irratti wanda liji egerenjii agaree miila qaba malee biyya hin qabu jedhama. Bakki deeme marti isaati iyyuu biyya isaati. Kanaaf anamma Itoophiyaa guutuu keessaa hiriyaa ni qaba. Sagantaa biqiltuu dhaabullee qopheessinee turre naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa lamaan irraa biqiltuu tokko biqiltuu 5 qaba. Yoo xiqqaate 5 Finfinnee Inxooxxoo gubbadhaan paarkii Inxooxxoo gubbadhaan irratti haga 9 dhaabe. Maashaallah. Ashaaraa baay'ee qabna jechaadha. Umrii kanaan ashaaraa yookaan ammoo waan kana fakkaatu dhalootaaf dabarsanii deemuun waan guddaadha. Abbaa carraa taatee jirta. Waan kana argachuun umrii kanaan carroomudha. Maashaallah. Rabbiin keessa si haa bulchu biyya kana keessa akkasuma immoo biyya kanaafis nama guddaa godhee Rabbiin si haa baasu hin jedha. Mee kan dhagahee deemsa keessan keessatti quxisuu ta'a. Barnootaanis quxisuu ta'a akkasuma immoo dandeetti umriidhaanis quxisuu ta'a. Achi keessattis namoota Itoophiyaa keessa nama jaha wal dhufe kana keessa yaayyuu aangoo qabdaa jedhama namoota kanarratti. Akkami wanni kun dhugama? Dhugama. Qindeessaadha. Waliigala koree nama 3 koree 3 keessaa koreelee mata kanaaf yookaan tiimii kanaaf filame nama 3 mucaan tokko Dirree Dawaadha. Inni tokko dammoo Tigraay ijoollee Maqaleeti tokko dammoo tiyyuu ana nama 3 wanni godhaa turre ani dammoo tiyyuu akka barreessaatii fi akka koreetii tiimii kana qindeessaa turre. Maashaallah. Milkaa'inni yookaan ammoo ati achirratti aangoo qabaachuudhaaf yookaan ammoo koree akkasii taatee filatamuudhaaf background isaa maali? Waan addaa waan itti nama san keessaa qabdu jettee ati yaaddu waan itti gaafsan filatamteef. Wanni addaa hin jiru gaafa walgennu guyyaa 2 leenjii nu kennamaa ture. NGO'n VSO jedhamu tokko illee leenjii waa'ee tola ooltummaatii waa'ee volunteeriitii wal qabatu kanarratti leenjii bal'aa guyyaa 2 Skylight irra nu kennaa ture. Gaafa san akka tasaa ta'ee gaafa Aadde Munaa Ahmad jedhamanii ministeera deetaa dargaggoota Itoophiyaati. Isaantu dhufanii nu mariisanii akka tasaa ta'ee carraa haasawuun argadde achirratti haasawa
taasifte. Haasawaa taasise sanuma laaluudhaan filannoo keessa oollee jechaadha. Mircha qisqasaa. Okay, mircha qisqasaa. Na filadhaa fakkaata. Duula na filadhaa waan akkasii wayiitu nallee fakkaata. Hin hirmaatte keessatti? Hin hirmaadhee. Carraa haasawuu bakka argadheetti baay'ee carraa argadhe kamuu siraafan godhu. Hin dabarsitu. Namicha wayiitu jedhee kitaabni nu qaraane 3 jedhe. Justi tokko amaanaa namaan nyaatiin. Justi tokko nama siigane deebiteen amaniin. Justi sadaffaan ammoo riskii argattee biran tarinii jedhe. Kanachaan carraa argatteen dabarsii. Carratti israafan godhu rahmatan godhu. Akka gaarii fayyada. Adda daraadaramu carraadhaan jechaadha. Xaqqamallu waggaataamee argadhe kan marattiyyuu. Okay, namoota waliin deemtan keessatti fakkeenyaaf akka Oromootti fudhanne Oromoon afaan Oromootii fi Amaariffa qofa beeka. Biyyoonni biraas akkasuma afaan ofiitii fi Amaariffa beekan. Afaan itti walii galu baay'inaan afaan Amaariffaati. Garuu akkasuma iyyuu ta'ee naannoon Amaariffa sanuun beeknee jira. Namoota saniif furmaata akkamii kaa'aa turan? Yaa'u akkuma tasaayuu ta'ee ani gaafa leenjii san fudhan akkuma isin jedhe dhaabbata beessuun kun NGO international NGO akka addunyaatti jiran jedhan keessaa tokko. Sagantaa leenjii kana leenjistoonni nu kennaa turan leenjistoota biyya keessaatiif biyyoota alaati. Leenjistoonni yeroo baay'ee ijoollee yuunivarsiitiiti baay'inaan waan kana keessa walii qabaman. Akkaataan hubannoon jirutti illee maannin namni kamuu afaan Ingiliffaan dubbataa jechaadha. Afaan Ingiliffaa afaan addunyaaleessaati. Tasa ta'ee pirezenteeshinii wayii illee dhiyeesse sagantaa san keessatti rakkoo hawaasa keessan keessa jiru wanni godhaa pirezentu godhaa jedhan. Akka isaa ta'ee carraan argadhee rakkoo san afaan Ingiliffaatiin godhe maaliifi uummata wanni biratti argatu jechuudhaan xiqqoo. Okay, internationallee waan ta'eef addunyaa biratti illee dhageettee argatu. Addunyaa biratti illee dhageettee argatuudhaaf waan san rakkoo xiqqoo rakkoo barnootaa jiru kan xiqqaattuu guddattu afaan Ingiliffaatiin pirezentu godhe carrama san keessaa sagalee bal'aayyuu kan argadhe yeroo filannoon gaggeeffamu naannoo paartii akka Gaambeellaa paartiilee akka Beenishaangul Gumuz irra baay'inaan jirroonni isaan kominikeet godhan. Afaan Ingiliffaa kan. Amaariffa illee sirriitti hin danda'amu. Amaariffa baay'ee Sumaalee illee beekan afaan warra Sumaaleetii fi warra Affaar afaan Amaariffaa sun uumaa gaarii Kilimanjaaroo ol ba'uudhaan uummata garaagarummaan qabu. Wanni isaan danda'an yoo jiraate afaan Ingiliffaa afaan isaaniiti. Kanaaf nama kana qindeessuudhaaf dhaamsa nama kanaan ga'uudhaaf dammuutiyyuu nama kanaa wajjin kominikeet madaallii kanaan filannoo kana keessa illee kaseen. Carraa kanaaf fayyadamuudhaan afaan Ingiliffaa isa baratte. Afaan Ingiliffaa jalqaba irratti kan baradhe mana barumsaa baranneeti. Barsiisaa Umar Alfaaruq. Itti aansuudhaan mana barumsaa Firaansi beekan Ameerikaan Ingilish Akaadaamii. Achirraa mana barumsaa Firaansi beekan irraa sartifikeeta fudhadhe. Achirraa onlaayiniidhaan ji'a 3dhaaf Maaraakii baradhe. Mee asumaan dargaggootaaf waa'ee afaaniitiin wal qabate afaan garaagaraa barachuun bu'aa akkamii akka qabuu fi carraa akkamii akka namaa fiduu dhaamsa dabarsitaa? Seerumaan dabarsa. Jalqaba isin ulfaadha. Carraa kana naa kennuu keessanii. Dhaamsa dabarsuun duratti barsiisota koo galateeffatuu barbaada. Akkuma isinuu jettan nama deemee fi nama deegee waa argaa. Kanaaf yeroo garii akkuma Ustaaz Raayyaanu jedhee warqiin nuti of harka baadhanne kun cirracha sirriitti fakkaatina jedhe. Kanaaf afaan jechaan afaan alaallee si galchaa carraa baay'ee si banaa. Kanaaf namoota osoo yeroo qabdan barumsa afaaniin baranneef asumaan afaan baradhaa. Osoo danda'ame afaan shayxaanaatu ka baratan. Maaliifi itti walii galan carraa kana fayyadamuudhaan barsiisota kiyya barsiisaa Anas Jibriil, barsiisaa Umar Alfaaruq, barsiisaa Reedwaan Jamaal carraa kana fayyadamee galateeffachuu barbaada. Galatooma ulfaadha isin jedhani akkasuma immoo dargaggoonni iddoo adda addaa jirtan bakka jirtan kamittiyyuu afaan baradhaa, afaan Ingiliffaa, afaan kamiyyuu haa ta'u carraa argattan kamittuu fayyadamuudhaan afaan baradhaadha. Kanu. Namni Mubaarak irra afaan Ingiliffaatti fayyadamee jiru maashaallah si ajaa'iba beekta akka biyyattiitti nama muraasa keessatti akkasuma immoo Oromiyaatti illee nama muraasa akka biyyattiitti illee nama muraasa filatanii san keessaayyuu nama san keessattiyyuu aangoo yookaan ammoo dandeettii nama san hoogganuu qabaachuu waan guddaadha maashaallah. Biyyoota gammaa deemtan keessatti biyya itti qormaanni hamaan isin qunname kami? Biyya kami?
kuni beekamaadha. Yaa'u haala rakkoo nageenyaatiin illee wal qabate. Naannoo Amaaraati. Tasa ta'ee Walloo turre. Imbii tadara achitti gaggeeffamullee harki guddaan uummata achi uummata Islaamaati. Finxaaleeyyiin yeroo baay'ee achitti xiyyeeffatan rakkoon wanni kun ka jiru jechaadha. Kanaaf wal qabatee fatanaan chaalenjiin guddaan achitti ture. Akkasaa ta'ee rakkoo wahii uumame. Waraana qixxee buutammoo akkami? Information illee ba'een beeku bakka diinni dhufaa jiraadha. Yaada jiru dhufe. Hindagaan. Hindagaan. Information kun hindagaame halkan keessaa 8 nu kaasanii dhugaa dubbanne lafti diriiraan kun Oromiyaa keessa jira malee bakka biraa bakka takka hin jiru. Qilee ajaa'ibaa keessa halkan sa'a 9 shahaadaa qabata. Lukaamu makiina. Makiinaadhaan keessa deemaa baane jechaadha. Chaalenjii guddaa ture. Bakka homa guyyattu rabbiin illee jedhame ijaajaa yookiin laa yastaakhiruun saata wala yastaqdimuun. Bakka homa santu guyyama kennattu hin ga'iniif malee rakkoo san keessa gagalle. Xiqqoo wanni akka dhukaasaa illee turee jira. Tasa osoo hin beekin waan taane keessa inni sanitti alhamdulillah. Alhamdulillah baga rabbiin isin baasee garuu osoo isinii qajeelee loluudhaaf qophiidha. Loluudhaaf yaa'u meeshaaleen qabnu wanni nu harkaa qabnu wanni nu ittiin baaneen illee tokko namummaadha iskiriptoodha. Lola iskiriptoo irra turre lola iskiriptoo guutumaan guututti irra aannee diina irra aannee galle lolli kun immoo xiqqoo lola ulfaataadha. Osoo meeshaa qabaanne lama ajjeesnee wareegamna malee hin galu. An keessattuu hin galu. Maaliifi bakki an dhufe illee ilaaluu qabda kan. Maalee dhufee Yeegootu taati. Keessa ilmaan sani ilmaan bar jeneraal Waaqoo guutuu maal jedhe gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabu ilmaatti guddifnaa ilmaan Waaqoo guutuu taane jedhan keessa tokko ana. Akkamii galalee diina jala. Maashaallah. Kuni yeroo itti boqonnaa yookaan ammoo qormaata jabaadhaan wal qunnamtanidha. Akkasii hayyee deemsa keessatti keessattuu barahaan Affaar baay'ee ulfaataadha. Mee akkamitti qaxxaamurtan ati keessattuu baatee baalee jechuun biyya qorraati baay'inaan kan beekamu naannoo amma itti jirtu kanatti jechuudha. Oo'a takka agartee hin beeytu akkami sin qormaanne? Wallaahi baay'ee ulfaataa ture. Akka carraa ta'ee baasiin nu ittiin deemu digirii keessa jirru itti himanii yeroo gorii 50 ga'ee jira. Digirii seelsiyesii 50. 49 ispeeshaalii keessattuu yeroo naannoo Affaar irraa gara Maqalee deemnu yeroo garii ho'i haga jirurraa aduun haga jirurraa sa'aatii itti wanni dhakaan bakka itti dhakaan itti gurraachee jira. Affaariin keessa baay'ee dhagammaan kun dhagaa lafa taa'amu. Dhagammaan lafa taa'u kun gurraachee bilaakii makana deebe. Affaarima keessa bakki itti dhagaa wahii foon irra kaanii ittiin bilcheessantu jira. Viidiyoo san inni peejii irra gaddisee ture. Dhagama gubbaa kaan ibidda takka lokkosuun hin jiru maal gochuun hin jiru. Achitti re'ee wayii nu qalanii dhagama irra kaanii akkasitti wanni wayii nu dalagaa turanii kun nama obaasaa walla akkasii kee akka waan bakka san jirtus fakkataa jira. La ilaaha illallah. Waan keessa ture nu beeka. Achiin baanee huccuu baafattanii yeroo gara Maqalee deemnu paantiidhaan deemnu waan jedhama. Uffata biraa ofirraa baaftanii hoo? Uffata kana baasnee akkasittuu dadhabne. Ooramaa fi malee kunuu humnaa ol ta'e kanaafuu cinqabne nama gaggabee jira. Ijoolleen baay'inaan keessattuu warri naannoo kibbaa kanarraa dhufan qilleensi achii xiqqoo gara qorraa kana achiigaa naannoo baddaa maalii kanneen keessaa dhufan humnaa olitti ta'e nyaataaf beektu osoo karaa deemaa jiran yeroo takka boqonnaa fi caaniif nyaataaf fa'aa yeroo dhaabatantu jira. Akkasuma bu'ee namni paantii tokko osoo hin beekin sila Liibiyaa gabtanaan illee nama jedhu jira ijoolleen gariin ijoolleen naannoo kibbaa kana keessaa dhufu haga ulfaatirra. Isaan akka Itoophiyaa wattanaan illee osoo hin beekin Itoophiyaa keessaa baanee jira. Liibiyaa gabtanaan illee. Wallaahi bakka yeroo nama ajaa'ibaa waan galu natti hin fakkaanani yeroo na ulfaatee xiqqoo na dhukkubillee ka jiraataate xiqqoo dhaannaan onni kiyyaa dabalee sirrii majjira.
yeroo ulfaataa ture. Yeroo ulfaataa ture. Yeroon sun illee yeroon baraha afar qaxxaamurtan illee jechuudha. Hayyee haasaa keetirraa yeroo baay'ee waliin haasaa turre. Yeroo gaafatti galtillee bilbilaan walii bilbilaa turre. Iddoon sirriitti dinqisiifatte iddoo yookaan ammoo biyya sirriitti dinqisiifatte biyya Maqaleetti. Maqaleen ammoo dhiyeenya kana Tigraay walumaa galatti yoo lolaa turte. Mee ati biyya sana akkamitti ilaalteetti ka dinqisiifatte saayidii kamiin agarteetti lolarra dandamachuu isiiti moo seenaawwan isii keessatti walii qabaman dinqisiise moo haala qilleensa isiiti moo biyya maa'in? Walumaa gala barnoota guddaa ka itti argadhe naannoo Tigraayitti barnoota guddaa ispeeshaalii keessattuu haala nageenyaatiin wal qabatee jechaadha. Waan san osoo dubbatiin bira daruun barbaadu. Magaalaa Maqalee keessa dargaggeessa kiyyaa fi keetii kan arguun raajiidha. Jiranii? Yoo jiraatellee miila hin qabu, harka hin qabu, ija hin qabu. Manneen barnootaa jiran mana barumsaa haaskuulii wayitii haaskuulii guddaa wayitii. Mana barnootaa irraa gara maalitti jijjiiramee gara kaampii buqqaatotaatti jijjiirama. Miileensa bakka namni daa'imman xixiqqoo maaliin achi keessa jiran. Bakka wayii teettee buna hun dhugeette baran namoo teettee buna hun dhugeette yoo xiqqaate kadhattu diidama olti dhufa. Sunuu nama guddaa osoo ta'ee rakkoo hin qabu. Ijoollee umurii isaanii waggaa 5-6. Kaloojii ilawan maastikaa fa'aa kan magaalaa keessa deemanii gurguran kan hin jiru. Namni gurguru ijoollee daa'ima. Hin jiru dargaggeessi shabaab wanni jedhame hin jiru naannoo Tigraay. Ka jiru wannidha. Kanaaf nageenyi akkuma hayyoonni kennuu jedhan filannoon qabu bakka jiruun nageenya keenya haa eeggannu. Bu'aa waraana sanii kana ta'e jechuudha. Kana ta'e. Hawaa takka illee nagarra bu'aa waraana sanii dargaggoon itti dhume namni kadhaadhaaf ba'e manni barumsaa gara kaampiitii jijjiiran kanuma bakka. Nageenyi kana mara bu'aa qaba waan jedhu kana gatii nageenya miidhaa waraana piraktikaaliidhaan naannoo Tigraay irra baradhe. Innaa walumaa gala naannoon Tigraay biyya seenaa qabdullee keessattuu asumaan tanallee sitti himadha. Akka tasaa ta'ee sagantaa achirra jiru geessinee affeerraan laaqanaa xumuramee boqonnaan nuu kenname. Maqaleetti. Maqaleetti. Boqonnaan nuu kenname namoonni gariin wantoota garaagaraa dhimma dhuunfaa geeffachuu deeme tiimii gariin wal gurree baasii takkaan masaraa Atsee Yohaannis laalla jennee deemne magaalaa Maqalee keessa achuma keessa jira. Indhainee lallaallee yaa'u seenaan tokko illee jira kadhadhageen san sagantaa biraarra goona. Osuma jedhaa jirru kana tasa namni yaada fidee maaliif gara masjida Najjaashii deemnee ziyaarru. Waa'ee masaramu asuma dhiisnee mee gara nu ilaallatu kana adeemu yaadni jedhu wayii dhufe achiin dhainee bakka naannoo nu astaa jechuun nu waa'ee Atsee Yohaannis hankaas nu adisnu. Suni maa ta'u guyyaa biraa goona. Asumatti dhiisnee makiinaa wayii kontiraataa fudhannee gara masjida Najjaashii deemne Maqalee irraa naannoo kiiloomeetira akkasitti illee beekuu baadhu sa'aatii 2 akka adeemsa Maqalee irraa masjida Najjaashii jechaadha. Hin deemnee karaatti waa baay'ee fa'aa agarra. Masjidni Najjaashii baay'ee dhahamillee yaani sababalatti wal qabate waan sanii maaltu? Wannummaan tokko imala kana keessatti akka bakka san dhaquutitti akka wanta achi jiru hunda laaluutitti keessattuu qabrii sahabaa 15 akkasuma qabrii Najjaashii jechaan Islaamummaa keessatti nama seenaa guddaa qabu nama yeroo jalqabaatiif salaatul ghaa'ib irratti salaatame nama nagaa ta'uu fi mootii nagaa ta'uu Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ragaa ba'aniif anaaf wanti waan kana caalu hin jiru. Keessattuu imala kana keessatti waan kanatu addanaaf godha. Garuu iyyuu bakki akkas seenaa qabdu sun lola kanaan miidhamu keessattuu xalayaan gaafa san Rasuulli sallallahu alaihi wasallam barreessanii sahaabota kennanii gara Itoophiyaa ergan hambaan sun hatamuun hambaan sun baduun sirriman na gaddisiisa.
Kanaaf xiqqoo miidhamee jira. Miidhama qabeenyi saamamuu fi akkasumas qabeenya irrallee miidhaan ga'ee jira. Okay. Hayyee waan biraa Maqalee irraa wanti nu yaadachiistu jira? Maqalee irraa waan nama ajaa'ibu keessaa halkan ol deebine yeroo sagantaa ziyaaraa achii goonee geessuun ishaa'iin azaanamee jira. Makiinaan gaafannee halkan naannoo sa'a 3 yeroo ta'u magaalaa Maqalee seennee foon ilma namaa barate. Kana jechaan yeroo lolaa san reefi karaarra kaafamu reefa san nyaatu barate seensa magaalaa irra dhaabataa jechaadha. Namallee argatee man dhiisu. Dhiisu. Garuu kun waraabessa kamitannaa waraabessa nama nyaatu jedhan. Maal godharee aspaaltii irraa magaalaa keessaa maal godhaa jennaaniin dur reefa baratee. Wayita lolaa sana. Wayita lolaa. Subhaanallah. Reefa karan nyaate. Ammallee sanuu barate. Nagarre. Aggatamii kanan yeroo naannoo Hararii dhaqnu dhaqee achillee dhaqe. Nyaachisee illee irraallee foon. Waraabessa illee arge. Garuu addanatti foon ilma namaa barate. Kana jechaan yeroo lolaa san reefi karaarra kaafamu reefa san nyaatu barate seensa magaalaa irra dhaabataa jechaadha. Namallee argatee man dhiisu. Dhiisu. Ficaan iyyuu akka tasaa ta'ee nu cinqe ficaaniif akka gadi hin baane dhorgamnee turre makiina keessa. Waraabessa sin beektan sanii miti nu jedhan. Maashaallah. Waan baay'ee agartee jechuudha. Egaa biyyaa baate. Sirrimatti. Imalli kun imala yeroo meeqaaf ture? Waliigala ji'a tokko. Ji'a tokko. Ji'a tokkotti gara biyyaa deebitanii jechuudha. Ji'a tokkotti ammallee yeroon achi deebinullee jira. Ammaaf hojii bullee boqonnaatii fi maalii fi akka sagantaa achi geessine wanti nu kennamaa ture guyyaa 3 boqonnaa nu kenname guyyaa boqonnaatti nu kenname. Magaalaa keessattuu piroojeektiidhaan magaalaa keessa Finfinnee keessa dalagamaa jiran kooriidaraan maali piroojeektiilee baay'eedha achi keessa dalagamaa. Akka daawwattaniif. Akka daawwannu bichaa osoo hin ta'in nuti saayikooloojikaalii illee bakkiteen itti miidhamnee jira waan ta'eef waan sanirraa akka xiqqoo rikavar taanuuf waan tiriitmentiin akkana. Wantoota kanneen irraa jechuudha. Wantoota manatti maratu kanarraa. Wantoota kanneen irraa akka rikavar dandamannuuf boqonnaan nuu kenname achiin turtii ji'a tokko booda. San keessattuu eegasanii kennaa sartifikeetaati. Sartifikeeta kanallee sartifikeetni kun darajaadhaan sadarkaadhaan jira. Sartifikeeta alhamdulillah rabbi galataa godhu sartifikeeta toppiidhaan gara baaleetti galee. Gara baaleetti galee. Okay, uummanni baaleetti simatee? Simatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf anillee akkasitti maaliifi kuni waan diqqaadha garuu namni warra qaama mootummaa keessaallee qeerroolee baalee keessaallee namni baay'een sagantaa simannaallee haa goonuu jedhaa turanii. Ani hin barbaanne utuma galuu barbaade dho'isamaan galeetumaan itti agarsiise akkasaa ta'ee sagantaan xiqqoo wayii godhamtee jirti. Magaalaa keessatti jechuudha. Maashaallah. Waan baay'eedhaan deebitee yaadadha. Walumaa galatti mootummaan yeroo waan akkana kana godhu gaafiin an osoo sin gaafatin laafta akka jira. Maal iseeta? Deemsa keessan keessatti seeftii qabdan seeftii hagamta akka eegumsa qabdan hagamta akka wanni isin meeshaan isin guutame hagamta akka konkolaataan gahaan isin kenname. Akka konkolaataatitti yeroo asii deemnu pileeniidhaan deemne achi keessa sababa rakkoo baajataatiin illee wal qabatee wanniin akkasitti mijachuu hin dandeenye pileenii mijachuu hin dandeenye haa ta'utii garuu yaa'u makiinaa gahaa qabna. Doktorootaa fi narsiillee naannoo nama 3-4 qabna. Gama nageenyaatiin illee makiinaa takka hin qabna qaama federaal poolisii jechaadha. Federaal poolisiin tiimii keenya keessa jiran naannoo nama 5-6 gahanii akkasitti deemaa turre jechaadha. Gama fayyaatiif gama nageenyaatiin illee hin jira. Isin guutamee jira. Hayyee walumaa galatti deemsa kee keessatti takka takkaan bakka garaagaraa akka matuuti kanatti osoo hin taane wanni itti cuunfitee barnoota kan ta'a jettee daawwattootaaf dabarsitu jira. Tokkoffaa irratti akka dhaamsaatiitti illee akka wanna kana keessaa wanni argadhe tokkoffaa irratti jaalala biyyaati. Hagamta akka biyyi tun akka biyya bal'ootaati. Biyya guddoo hagamta akka biyya guddoo akka taate. Osoo danda'amte biyya keessaa baqatan osoo hin ta'in biyya itti baqatan. Noormaali amma dargaggoota kennarraa wanni mul'atu maal inni
biyyaa baqachuudha. Biyya baqachuudha. Baay'ee dhugaa dubban wanta akka biyya ofii hin jiru. Wanta akka biyya ofii keessa du'uu hin jiru, wanta akka biyya ofii keessa dalagachuu hin jiru, wanta akka biyya ofii keessa jiraachuu hin jiru. Hanga danda'ameen dargaggoon kamuu osoo jaalala biyyaa qabaatee naannoo jirurraa osoo of tuffachuu baatee namni baay'een nama gargaaruudhaaf akkaawuntii isaa yookaan biiliyoona yookaan miiliyoona naa jiraatu barbaada. Sanii miti. Tololtummaan keessaa jedhan. Keessa. Mallaqa qofan arjooman. Beekumsa jira. Yaada jira. Humna jira. Humna jira. Anammoo fakkeenyaaf ati yaada wayii qabaattee yaaduma keessan irra yaada wayii sii dabale tololtummaa yaadaati kun. Namni tololtummaa yoo jedhamu yookaan nama gargaaru yoo jedhamu mallaqumaan bichaasee. Kanaafiyyuu tololtummaa kana bakka jiranitti wal qindeessuudhaan ijaaramuudhaan keessattuu akka baaleetitti akka dargaggoota baaleetitti hanqina guddaa qabna. Hanqina guddaa qabna. Keessattuu itti fayyadamisa sooshaal miidiyaatiin wal qabatee barnootaan wal qabatee mee dhugaa dubban mee na si'achi haa gaafadhuuti. Akka baaleetitti ministeera tokko qabna. Akka baaleetitti sadarkaa Oromiyaatitti nama aangoo guddaa qabu qabna. Yoo jedhee si gaafadhu yoo jedhee anaafsi iyyuu miti akka jeneraalitti wal gaafanne wanni takkan jiru. Kana maal jechuun waan hin beekne irra nagaafatan jirtu. Ofii beektu irra nagaafatan. Kana jechaan hagamta akka duubatti hafne agarsiisa. Lammaffaa irratti dinagdeedhaan wal qabatee baale jechaan akkuma michi ministeeraatu kaasee biyya Oromiyaa miti Itoophiyaa miti biyya kana bira tartee Afrikaa guutuu qallabuu dandeetti. Qallabuu dandeetti jedhan baale. Baale jechaan dachiin baale dachii baale irratti jecha dachii baale biyyee fi bishaan walitti daballee maallaqa uumuu dandeenya. Biyyee fi bishaan daballee walitti daballee nyaata uumuu dandeenya dachii baale irratti jecha dachee badhaafamtu dachee ajaa'ibaa of harkaa qabnu waan ta'eef dargaggoon keenya dachee baalee kan akkamii gara maallaqaa jijjiirra dachee baalee kan akkamii gara beekumsaa jijjiirra wanni jedhamu kan irratti osoo xiyyeeffannaan guddaan kenname. Baay'ee yeroo baay'ee wanni namni baay'ee illee dalagaa jiru sagantaan garagaraan qophaa'a wanni dalagamaa jiru waama guyyaa takkaati. Garuu osoo wanti dhaloota darbaa ta'e keessattuu namoonni beekumsa qaban namoota baay'ee qabna. Hanqina hayyuullee hin qabnu barnu. Hin qabnu. Hanqina beekaa hin qabnu. Hin qabnu. Hanqinuma ijaaramiinsa. Hanqina ijaaraa qabnu. Wal dhageettii qabna. Mammaaksita akka jira namammaa kee. Muka ambi badee dhuftee itti muddu jedhan. Gandi harree jala hidhataa jedhan. Kana jechaan bakka biraatti beektaa ambi tiimima keessattuu warra Somaalee kanallee hagamta akka wal jabeessan warra Afaan irratti keessattuu warra Tigraay hagamta akka wal jabeessan hagamta akka wal lagaan jaba ambaarra laafaa ofii jabeeffatan wal jabeessuun nu bira hin jiru ani si faarsuu irra si qeequu jaaladha. Waa'ee kee gaarii dubbachuurra waa'ee kee badaa dubbachuu jaaladha jechaadha. Kanaaf kanallee osoo sirreeffannee dabalata waan kana wal qabatee dargaggoonni hedduun iddoo kan biyya fedha jiranitti jechuudha asitti illee waan ta'an rakkoo kana haasa'a. Garuu nama waa'ee furmaata isaa haasa'u agartu. Nama furmaata kallattii qabu agartu. Yoo makaa hamiyyuu iddoo wayiitti yoo kaa'amellee namni bakka san jiru achuma dhiisee biraa qaba. Furmaata san jechuudha. Kun immoo maaliif akka ta'e naagaluu hin dandeenye numartinuu wanti yaaduu qabnu. Kana wal qabatee hawwata waa wayii kaasisuutti waa'ee dinagdeetii wal qabatee. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti yookaan ammoo dargaggoota keenya keessatti wanni baratamee jala ka'anii waa dalaguun takka jedhanii waa birrii walirra buufatanii waa dalaguun baratame nama keenya biratti. Carraa kamiinuu haa ta'u qixxeerraa yookaan ammoo bakka inni toop ta'anii waa wayii qabu. Suuqii yoo jalqabdan fakkeenyaaf namoota biraa yoo fudhatte bakka kibriitumaaf waa wayii keessa kaaniif achirraa guddisaa dhufanii guddataa dhufan. Garuu akka inni xiinxaletti akka namoota biraarraa waliin haasaa turretti illee carraa argame kamiinuu namni illee isaa kennu haa liqeeffatu iyyuu waa wahii lafa haa qabaatee haa gurguratu suuqii yeroo jalqabu yookaan ammoo dalagaa fedhee isa jalqabu ol guutee tumaan keessa dhaabachuu barbaada. Wanni kun maqaa eeggachuudhamu maal waan jedhu naagaluu dhabe anaaf gaaffii dhagaru. Yaada qabda kanarratti ati waan yaada mataa jirti. Yaada guddaa qaba. Maaliif nama dabalata irratti iyyuu amma fakkeenyaaf akka hangafotaatti kaasnee
Jechaan dachee haganaan qabnaa potenshaala baay'ee qabnaa akka baaleetitti waa baay'ee jira. Garuu iyyuu mee akka honiitti miti akka sadarkaa biyyoolessaatti taadis akkuma sadarkaa naannootitti iyyuu namni baay'ee gadi nagdiidhaan tooppii keessa jiru hin jira akka jennu taate sun nama maraaf iyyuu gaafii ta'eef. Maaliif aadaa hojii cimaa keessattuu dargaggoota bira hin jiru. Ambi walii dhaamti baaletti baqadhaa waliin jetti. Garuu godaansa irratti illee ka hirmaatu dargaggoota maal dargaggoota baaleeti. Ofii biyya ka walii dhaamtu baaletti baqadhaa. Lammaffaa irratti kan maan aziru iyyuu aadaa hojii cimaan qabu ilaalchiin hojiidhaaf qabu akkuma ta'utti kan suuqii wahiyyuu yeroo banan banatee jijjiirama fiduudhaaf osoo hin ta'in bane haa jedhaniidhaaf hin jiraami. Akka taayitiliyooti kaa'ee ebeluun kun suuqii agane. Agana ga'uu qaba. Akkasii miti. Ambiti asitti qamaacooyitee dalagattee bakka isaaniitti amma nama wayii naannoo keenya irratti hojii xiqqoo jalqabe. Bombolii lomu kana gurguruu jalqabe. Bombolii lomu kana gurguruu jalqabe. Ammallee isuma gurgura waan seejaa isuma gurgura. Tasa yeroo isuma hojii isuma nahim isuma naadhaabe. Isin dachee teessan tan irratti dalagattanii min jedhe. Isin biyya teessan tan irratti dalagattanii min jedhe. Yoo xiqqaate namni sun magaalaa Hawaasaa irratti fooqii G+3 qaba. Mana jireenyaan qaba, makiinaan qaba. Asitti dalagata achi misoomsa. Waan isii galuu qaba. Kanaaf mee of adeebinuuti dinagdeen yookaan dalagaa wayii normaalii waan kana piraktikaaliidhaan argee jira. Kanama osoo naasin osoo hin ta'in maallaqa xiqqoo waliin baasnee lafa xiqqoo irratti invest goonee har'a lafa sanillee ol guddisnee maallaqa keenya sanillee ol guddisnee jirra. Namni garaagarummaan namoonni baay'een barumsa kana fa'aa irratti yookaan abdiin isaanii baay'ee jidduudhaan waan kaasuu barbaadu. Garaagarummaan kennaa fi garaagarummaan uummata adii nuti barumsa kan barannu ittiin qacaramuudhaaf baran. Garuu uummanni adiinoo barumsa kana kan barataniif beekuudhaaf baratan. Qacaramuudhaaf. Namni tokko normaaliin barata kutaa 12 fixaa yuunivarsiitiin seenaa achi giraajuweetiin godha. Hin bahaa kaampaanii keessa yookaan hojjeta. Namni keenya taasadiitiif jiraataa jedhan. Yookaan faamiliin illee ilma isaa kan gorsu taasadiidhaan. Tamaraq taqaxar. Baradhu eebbifame qacarame. Baay'ee akka namni aadaa hojii cimaa irratti kan wanni godhaa jiru yookaan of duuba hambisaa jiru tokko faamilii maa yookaan maatii ijoolleeti. Kanaaf mee bira haa qabnu bakka dalagaallee abarsiisnu. Haa dalagu haa baratu namni keenya. Akkasaa ta'u. Lachuu wal bira qabee adeemu. Maatiin illee kanarratti haa gorsu. Dargaggeessi illee kanumsaa godhatu. Kanumsa irratti haa godhatu. Maaliifi? Taatanii sadiin keessaa bahaadha. Taa'an sadan suni dargaggoodhaaf diina ta'uu qabdi. Maatiin illee ta'a sadan san gorsuu hin qabu. Dargaggoon illee ta'a sadan saniif barachuu hin qabu. Maashaallah. Yaada bareedaa. Akkana dhaama baay'ee jechaan nama baay'ee irratti nama dargaggoo baay'ee wajjin haasa'ee bakka yoo barumsi kun hin ta'in yookaan karaa Liibiyaa deemu yookaan karaa Yamanii deemu. Nu keessaan deemnaa garuu ambi keessatti badhaadhaa jira ambi keessatti wanni godhaa jira. Guddataa jira. Mee ofitti haa deebinu hooma xiqqoo irraa haa jalqabnu. Ilaalcha bakka maandiseetii kennalleen maandiseetii hin biileensa. Baay'ee barataniif qofa maal jedhee wanni jecha lama dubbachuu barbaada waa'ee dalagaa kanaan wal qabate takka maal jedhee bilgeeta. Hiyyeessa taatee dhalachuun badii keetii miti. Garuu hiyyeessa taatee du'uun badii keetii. Lammaffaa irratti eenyu ka amma kan Elon Musk. Ani Harvard irraa giraajuweetiin goonee jedhe. Garuu hojjettoonni kiyya baay'inaan warra Harvard irraa giraajuweet godhanii Harvard jechaan yuunivarsiitii akka addunyaatitti tooppiidha sadarkaa olaanaa irra jiru. Kanaaf hiyyeessoo taanee dhalanne badii kennaa miti. Garuu hiyyeessa taanee du'uun badii kennaa. Dargaggoon kamiyyuu gara biizinasaa seenaa wanta xiqqoo miti wanta guddoo miti wanta xiqqoo irraa jalqabneetiin haa guddisnu. Aadaan hojii akkasii baratamaa. Lammaffaa irratti hanqinni guddaan namoota dargaggoota keenya jidduu adda guddachuu waan jedhamutu jira. Namoota baay'ee fudhanne addunyaa kanarra kan jiru kaampaanii dhuunfaa caala kaampaanii aksiyoonaa kana baata. Gamtaadhaan
mee akka hiriyaatitti wal gurmeessuudhaan haa dalagan. Rabbiin illee barakaa keessa kaabaa yoo ati wanni ani addallee dalagee argee jira. Baay'ee umurii kiyya kana keessatti waa baay'ee ta'ee salbaa jallee gurguree nistroollee xaragee raddaatillee ta'ee garaajillee dalagee qansiraa kanallee dalagee chaakillee dalagee waa baay'ee dalagee jechaan. Umriin kee meeqa garuu? Anuuf gaafadhaa bar waan si jaabe yeroo takka yeroo deebi'e jechaan bakka wallahi ajaa'iba. Wallahi kamaruma waan dhugaa sitti muchaadha. Bakka ilaka qansiraa kundi kan agarsiirta akka bilookeetii kan. Bilookeetii. Isallee dalagee jira. Wanta dalagaa jedhame amma gabaa keessa amma doosaanaa fudhannuuti madaba jira. Madaba kan akaafaadhaan faa sirreessanii naannoo yeroo bara 2008 madaba faa sirreessinee birrii 80 faa fudhannaa madaba takka irratti jechaadha. Kanaaf jechaan ati yoo dalagaa deemte alhamdulillah faayinaanshaaliillee bakka haga tokko kasitti. Kanaafiyyuu aadaa dhuunfaan guddachuu san dhiisnee gamtatti osoo deebine muura kana caala mul'achuu dandeenya. Mul'annaallee guddannaallee biyyallee jijjiiruu dandeenya. Saniif. Ati kanattuu yaada akkana bilchaata kana dhiyeessita. Nama lafa bulee. Gaaffii qaxxaamuraa isaa gaafadhu. Fuutee ijoollee qabdaa? Garuu banne umurii amma 21 seene. Bakka. Amma ani dubbadhee akka ati kijibbisu gochuun barbaadu dhiisuu wayyaa. Hayyee dhaamsa jabaa dhalootaadhaan jedhee yaada. Ergaa bareedaa ergaa dhama qabdu ergaa namni irraa fayyadamee ittiin milkaa'uu danda'udha. Atis nama himee itti milkaa'u rabbi isaa taasisu nus ammoo nama irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Inshallah kanatti aansuudhaan daawwattoota Zaad Podcast hundi keessaniyyuu ergaa kanarraa ergaa cimaa ergaa bareeda karaa fudhatan abdii qabne keessattuu ijoolleen baalee jedhamee maqaan dhahamaa jira waan ta'eef keessattuu ijoolleen baalee iddoo jirtan kamittiyyuu ergaa kanarraa ergaa cimaa baratan jedhee yaada. Mubaarak Saifuddin galatoomii ulfaadhu. Waa lama sii kenna. Carraa lama qofa sii kenna. Carraan tokko wani naaf yoo jira injira jettee yoo yaaddu taate waan si jala hafi waan osoo sin gaafatee naaf yoo jiraate carraa kanatti fayyadamii daawwattootaan gaadhu. Inni lammaffaa immoo namoonni ati galateeffattu yoo jiraate namoota sanniin galatoofadhuuti sagantaa keenya amma hasi xumurree inshallah yeroo biraa bal'inaan sagantaa biraa keessatti walitti deebina jedhee yaada. Ergaa lamaan kana dabarfadhu. Ayyee wanti akka yaadaatitti wanti naafte jira jedhullee yaadu garuuyyuu dhaamsa kana yeroo baay'een dabarsa. Baay'ee carraa miidiyaa wajjin haasawaa gochuullee argadhee ture deemsa kana keessatti wanna yeroo san dhaamaa ture ammallee irra deebi'ee dhaamuu barbaada. Dhaamsa lama tokkoffaa irratti dhaloota biyyaaf biyyi maal naaf goote jedhu osoo hin ta'in dhaloota an biyya kiyyaaf maal godhe jedhu ta'uu qabna. Dabalata irra dammootiyyu dhaloota biyyaaf ba'aa ta'u osoo hin ta'in dhaloota biyyaaf bu'aa haa taanu dhaamsa tiyya ta'a akhiraati. Carraa kana fayyadamee namni galateeffachuu barbaadu tokkoffaa irratti rabbii kiyya galateeffachuu barbaada. Sanitti aansee haadhaaf abbaa kiyya galateeffachuu barbaada. Sanitti aansuudhaan tiimii waltaaneet Muhammad Safi Adam, Usama Umar, Muhammad Nur Abdallah akkasumas Ahmad Awwal namoota maqaa isin dhahee fi isin hin dhahinillee hundumti keessaniyyuu waan naa gootan hundaaf galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Xumuradhee jira. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast guyyaa har'aa dargaggeessa cimaa bilchaata dhaamsa bilchaataa nu dabarsaa ture Mubaarak Saifuddin waliin turtii yeroo xiqqoo taasifnee jirra. Turtii kana keessattis waa hedduu agarre, waa hedduu baranne, waa hedduu dhageenye. Waan haarawas, waan duraanis baay'ee yaadachiifamnee jirra. Keessattuu ijoolleen baalee jedhamtanii jirtanii keessattuu ijoolleen baalee quba isinitti qabanii jiranii of argaa hin jirru, wal argaa hin jirru. Kana keessatti of yaadachuu qabna, wal quba qabaachuu qabna, of quba qabaachuu qabna waan ta'eef dhaamsi kun bal'inaan gara keessan akeekaa namni biraallee akkasumatti warraa barata jechuu kiyya.
garuu keessatti waan jedhamu tokko jira allaattiin goolloo qabdi keessatti goollichuu qabdi jedhanii saniif dhaamsi kun garana deebi'a kana caala waan irra deebi'ee isin dhaamuun qabu Mubaarak Saifuddin asitti argamtee dhaamsa kana jiru dhaamsa bareedaa kana waan waliin gooteef yookaan ammoo gaaffii deebii nusiif qopheessinee irratti argamtee deebiin ta'a jetti itti yaaddee waan deebisteef galatoomii ulfaadhu siin jenna. Ayyee galatooma ulfaadha. Daawwattoota Zaadii maal jettaan? Akkasuma immoo uummataan waa'ee Zaadii maal jettaan? Akkuma jedhame san miidiyaa kanaa jabeessinu haa guddisnu. Ani yeroo baay'ee na ajaa'iba jechaan nama tokko yoo subscribe goote wanni sirraa hir'atu hin jiru yoo like gooteef yoo comment gooteef wanni yoo asii dabalamu malee wanni sirraa hir'atu hin jiru. Kanaaf waa takka hin taataniitii chaanala Zaad kana subscribe godhaa ol guddisaa inshallah rabbiin podcast kanallee podcast guddaa miidiyaa guddaa baalee bira taree akka biyyaatitti rabbiin waa godhu inshallah nullee abdii guddaa isinirraa hina waa guddaa isinirraa hina jabaadhaa baaleen keessa beekaa dhokatee ba'ata hayyuu dhokatee ba'ata inshallah baasna jabaadhaati baasaa isin jenna baay'ee namoonni hedduun karaa koomentiitiinis karaa bilbilaatis isaan dhaaman namoota dhokatan baasaadha namoota carraa lama kennee jirra tokko miidiyaa dhokatee baasuudha miidiyaa dhokatee tokko guddisuudha eegas miidiyaa guddatee namoota dhokatan baasuudha kanaafuu jalqabni maal dursa miidiyaa dhokatee kana ol guddisuudha miidiyaa kana guddisnee wayitatti ol hin geenne namoonni dhokatanis as keessa ol bahanii jechuudha inshallah nullee hamilee kennaafis isin martinuu bakka jirtanitti namni keessummaa yookaan ammoo mana kanaaf maatiin ta'in mana kanaaf maatii ta'a wantoota iddoo argattanii keessummoota garaagaraa isin affeerraa akkasuma sagantaa riqicha raggee jedhamu kan amma jiru jira akkasuma immoo sagantaa dubartoota murtiin keeti jedhu bifa haarawaan qindaa'ee kan dhufaa jiru jira akkasuma sagantoota biraa kan duubaan jiru jira waan ta'eef inshallah suutaan isin beeksifna inshallah ayyee galatooma ulfaadhaa ma'asalaam salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله Zad Podcast. Zad.